Desintaayyo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'a VOF kan wixataa gumii humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaan to'annaa jala oolan obbo Taayyee Danda'a haga roobii irraatti dhimma isaanii ilaalchise galmeen qorannoo banamuu fi banamuu dhabuu akka hin beekne dubbatanii jiru. Sanunda homaa kuma qabnu amma nyaata qofa geesse halaala argeen ansaniin achi dubbiin hin jiru maaltu akka ta'e homaa jechuun qixuman argine jedhi ka halaaluma jiraachuu isaa qofa malee. Tarii warra isaaniin to'annoo jala oolchee amma naannoo Meeksikoo jiru naan jettan kana gaafataniittu dhimmi isaanii maal ta'a sichi mana murteetiif dhiyaatu moo? Namni akkasitti garaa hafatee si dubbisu hin jiru namni kana jedhee annooti jedhu hin jiru. Adde Sintaayyoon abbaa warraa isaanii obbo Taayyeen amma waajjira poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo harka humnoota nageenyaa jiru jedhanii ammatti nyaata qofaa alaalatti kennuuf himan. Kan jalqaba wixata galgala dhufee mana sakatta'ee deetaa ministeeraa nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a to'annoo jala oolches qaamuma wal fakkaatu akka ta'e ibsu. Nuti poolisii federaalaa jedhaniiti gariin yuunifoormiidhaan jira kun siivilii uffateera. Xalayyaa harkaa qabu turan immoo wanti isinitti agarsiisan jira? Hin jiru akkasin turre adeemsi jiru akkasin turre xiqqoo akkaataan isaan ol seenanis kanumaan tuutan dhiibaniitu maali jennaan poolisoota jedhanii poolisii ta'uu yaa'u duubaan yuunifoormiyaan uffate argaa jiraannus waraqaa eenyummaati silaa handursuu qabu tasgabbaa'anii nama dubbisuufis xiqqoo jarjarsuu qabu ture. Obbo Taayyeen yeroo sana mana turan immoo eessa turani? Manuma turanii dhufaatiin isaanii halkan keessaa sa'aatii 5 sa'aatii kanirraa ka'ee haga 9:45 sakatta'iinsa irra turan jechuudha. Saniin booda fudhatanii deemanii iddoo isaan geessanis gaafannee federaal maal jedhanii Meeksikoo jira gara gamoo keekeerii gadi tokko achi dhuftanii argattuu nuun jedhanii bariituu dhaqnu achi taa'ullee sa'aatii 5 dhugaaniit immoo asiin jiranii gara poolisii Finfinnee achi maakalaawii yookaan soostanyaa poolis xaabaa jedhamu Goorgiisitti dabarsaniiru jedhanii nutti himan. Har'as immoo achi jira jennee gaafa dhaqnu achi immoo gad deebisaniiru gadi Meeksikoo. Ganama isaas qaamotumti uffannaa poolisii federaalaa uffatan mana obbo Taayyee dhufuudhaan meeshaa hafe barbaanna jechaan deebi'anii dhufanii akka turan kan dubbatan Adde Sintaayyoon alas galgala qaamumti simbiraa dhufe mana sakatta'ee abbaa warraa koo fuudhee akka deeme itti himnaan ofirra deebi'anii jedhu. Sakatta'insa gaggeeffameenis gumiin humnoota nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa ibsa karaa saba himaalee biyya keessaaf kaleessa kenneen obbo Taayyee Danda'a shakkii akka hedduutiin to'annoo jala oolchuu ibsee jira. Ibsicha akka jedhutti obbo Taayyee Danda'a aangawa mootummaa ta'anii odoo jiranii maal na dhibdeedhaan karaa saba himaalee hawaasaa fi idileetiin ibsawwan nageenya booressan tamsaasaa turuu fi ibsicha irratti abaa'oo shanee kan jedhamuun qaama eerame waliin illee hidhata qabaachuu fi sakatta'insaan rasaasa dabalatee meeshaawwan garaagaraa akka ragaatti argamu gumiin humna waloo nageenyaa ibsa kibxata baase keessatti eeree jira. Kana malees jedhe ibsi kun hordoffiin obbo Taayyee irratti gaggeeffame aangawaan kun hojii kennameef bitaatti dhiisuudhaan hojii paartii diiguu fi mootummaa fonqolchuuf yaaluu keessallee harka qabu turan jechaan shakkuu ibse dabalatas ibsicha irratti abaa'oo shanee jedhamuun qaama eeramettis namni miseensa ta'uunsaa bira ga'ame jedhame mana obbo Taayyeetti to'annaa jala oolfame akka jirullee dubbatee jira. Dhimma kana irratti kan gaafataman Adde Sintaayoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'a yaada kennuurraa of qusatanii jiran. Haala to'annoo jala oolmaa akkasumas immoo obbo Taayyeen yoom akka mana murtiif dhiyaatan ilaalchisee deebiin nuti poolisii federaalaa mootummaa Itoophiyaa irraa argachuuf yaalle hin milkoofne. Obbo Taayyee Danda'a bakka bu'aa uummata aanaa kiyyuu ta'uun kan filataman miseensa caffee Oromiyaa yoo ta'an fulbaana bara 2014 hanga guyyaa aangoorraa muummee ministeeraan kaafaman sadaasa bara 2016tti deetaa ministeera nagaa mootummaa Itoophiyaa turan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa. Halaala waliin hin dubbanne homaa haasaan hin danda'amu jedhani nyaatumti anarraa dhaquu qofaa fi jiraachuusaa qofa adda baafadhee dhufe. Mana murtii dhiyaataniiru. Hin dhiyaanne kaamaan dhageenye nuyi namni itti dhaqes anuma malee namni biraan jiru. Mana isin jiraatan keessa akka baatan ajajamuu dhageenya wanni kun dhugaadhaa? Dhugaadha. Gaafuma isaan qabamanii bariituudha kan dhufan naannoo sa'a 3 irratti. Guyyaa kaleessa jechuudha? Naa dhufanii guyyaa 3 keessatti akka mana gadhiistanii an jedhu ergaa lafa kaa'anii deemanii. Eeyoodha isaan? Warra kiraay beetochiidha jedhanii ergamnee dhufnee jedhanii. Manuma mootummaati? Mana mootummaati.
yeroo muudaman kanitti galtan jechuudha akkasii. Guyyaa 3 kaleessa naannoo sa'aatii 3tti himanii har'a ganamas dhufanii deebi'anii amma immoo xaalayaa kennaniitu ba'an jechuudha. Boruu sa'aatii 3tti akka gadhiistanii yoo hin gadhiisnu jettan meeshaa keessaa qabdan guurree magaazana qopheessinee achitti geejjibsiisnaa gatii geejjibaa fi mana kiraa magaazanichaa immoo isintu kaffalataa han jedhutu irra jira xaalayicharra. Kanaaf ammas maal gochuu yaaddarree? Amma barumsa asitti jalqabaniiru ijoolleen maatiin biraas nu bira jira. Ka akkuma carraa dhuma uummata kaanii nama karaarra buluu yookaan karaattis ba'uu malaka. Wanni asitti jalqabne baay'eedha. Boru sa'aatii 3 irratti maaltu akka ta'uu mal ilaaluuf ta'e. Himannaa jabaatu irratti dhiyaate gama mootummaan akka hidhattoota wajjin hariiroo qaban fa'itti. Himannaa kana irratti isin akka haadha warraa isaaniitti maali yaadi keessan? Nuyi amma amanamaa ta'ee akka hojjetu carraaqqii isaa asiifachiin kuunee dhugaadha hoo jedhu kun ammoo isa mormaa asiifira horachaa achi namaan citaa. Humna isaa guutuu fayyadamee akka paartii kana keessatti shoora olaanaa taphatee numiti warri beeku numa beeka yaa haaluu woon ta'iniin ala beekamaadha. Inni garuu immoo dhugaasanii galchuuf hin barbaanne dhiibbaan kun an eegale naannoo irraayi sanis laalaatuma turre dhufuu han jedhu tilmaamuu baannus garuu inni amanamaa akka ta'e hin beeka ofii kiyya. Nama akka amma miidiyaa irratti wanni gubbaarraan barraa'e akkasitti isa ibsa jedhee gonkumaan itti naman. Maqaa qabsoo uummata kanaatiin jireenya isaa guutuu takkaa nagayaan jiraatee hin beeku, takkaa qananii hin beeku. Silaa hojjetee akka nama kamuuttuu nama jiraachuu danda'uudha. Garuu san hin goone. Odu nama bu'aa barbaadu ta'ee dadhabee jedhee gara ofiititti goruu numa danda'a. Garuu akkasii miti inni amallisaa. Amma yeroo torban darbee isaan dubbisne sababa rakkoo nageenyaan maatiin isaanii lakka buqqaa jiran nutti himan amma immoo isaan hidhamaniiru. Tarii hidhamuun isaanii isin maatii isaan irratti dhiibbaan gamii fide tarii immoo koo caalutti ba'uu danda'in jettanii yaaddu akkasii qabdu. Jiraachuu danda'ee mana keessaa guyyaa 3tti ba'aa jechuun kireeffachuun sa'aatii kanatti Finfinnee keessatti akkam akka ta'e namuu hin beeka. Qaala'insi jireenyaa akkam akka ta'e namuu hin beeka. Mana kiraa lafa barbaaddu fi gatii barbaaddu nuu barbaaddee argachuuf guyyaa 3 ol sitti fudhachuu danda'a. Yaa jireenya fuudhuun taane wannumti fedhee akka nurratti raawwatu akkuma waan bu'aasanii nu gataniitti ilaalan. Amma poolisiin yeroo sakattaa taasise mana keessa wantoota garaagaraa arguu ibsee yeroo kun ta'u isin achi turtanii? Mana jiraadhu sani amma dubbiin suni ani jechuun karuma ofii jedhanii irra akka namni deemu. Dhiibbaa gochuu namni akka bakka rakkoon jirtu hin tuqne sosodaachisoodha yoon ta'iniin ala namuun eegu isa iddoo kanatti wanni dubbatame baay'eedha wanni gubbaarraa tarreeffame baay'eedha. Sun hunduu gaafasuu jechaaniin ture miseensota poolisii federaalaa buukiiwwan tokkiin innaa daraddaran buukiin kunniin hanjoolleeti kun kiyyaa birrii irra jirtu tanaa oduu laaltanii tarii hin beekamu. Waan boruuf iftaan dhufu oo birriin 2 jiraate yoo 200 jiraate miliyoona 20 fi miliyoona 2 jedhamee wanni taphatamu jiraachuu danda'a jedheeniira. Amma warri yeroo san turan ragaa naa ba'u miseensota federaalaa baay'ee walakkaa dhaabbadheen dubbadhe kana odumaa fi hin ba'in. Homaa rakkoon hin jiru jedhanii wanni sodaanne sun wanni nuti onnoo jenne sun akka eegnetti ta'uu baatus bakka sittanii odunumaa irratti jechuu baadhee natti tola. Garuu immoo waan obbo Taayyee ibsuu miti wanni achi jiru. Gaafa to'ataman eessatti to'ataman? Manumatti homaa dheessuuf yaaliin goone sa'aatii 5 halkan keessa sa'aatii 5tti an dhufanii naannoo sa'aatii 9tti sakatta'iinsaan deemaan gaggeeffame almost 9:45 irratti dallaadhaa fuudhamee ba'ee. Garuu yaaddoon keenya baay'ee dhabeeti. Yoo dhageenyu namootuma isaaniin walitti dhufeenya qaban irrattuu xiyyeeffannaa addaa qabu waan jedhantu jira. Otuu wal cubbisuu baannee jedhaan. Ayya guddaa galatooma.